Harka fuune daawwattoota keenyaa nageenyi keenya bakka jirtan sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Godina Booranaatti namoonni dubartii tokko mukatti hidhanii reebaniiru jechuudhaan hidhaman manni murtiidhaa waggaa 7 irratti murteesse. Godina Boorana Bahaa aanaa Waacileetti namoota dubartii haadhaa ijoollee 3 taate tokko abbaa warraa isheetiin gara jabinaan reebamtee miidhaa qaamaa cimaa akka irra ga'u taasisuun himataman hidhaa cimaan adabamaniiru. Suursagaleen gocha kana mul'isu ji'a tokko dura miidiyaa hawaasaa irratti qoodamu hordofee namoota yakka kanaan shakkaman himataman tokkoffaa abbaa warraa miidhamtu kanaa obbo Galgaloo Waariyoo akkasumas lammaffaan Jaarsoo Boruu sadaffaan Galgaloo Jaatanii fi arfaffaan Dhibaa Gollicha namoonni jedhaman to'annoo jala oolaniiru. Himata irratti dhiyaateen miidhamtuun waldhabbii ishee fi himatamaa abbaa warraa ishee gidduu jiruun himatamtoonni lammaffaaf sadaffaan jaarsummaa taa'uudhaan miidhamtuun akka mukatti hidhamtee abbaa warraatiin reebamu taasisuun miidhaa qaamaa cimaa irraan gahuudha kan dhaga'ame. Himatamaa arfaffaan ammoo hoogganaa waajjira nageenyaa fi milishaa gandaa Qaqalloo yoo ta'u miidhamtuun osoo hin reebamiin dura gargaarsa yeroo gaafattu gargaaruu diduu fi erga reebamtee boodas milishaa ajajuun ishee hiisisuu isaatiin himatameera. Manni murtii aanaa Waacilee dhaddacha sadaasa 19 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ooleen himatamtoota tokkoffaa fi lammaffaa irratti adabbiidhaa cimaa waggaa 6 fi baatii 4 himatamaa sadaffaa irratti adabbiidhaa cimaa waggaa 7 fi ji'a 3 murteesseera. Akkasumas himatamaan lammaffaa adabbiidhaa cimaa waggaa 4 fi qarshii 5,500 irratti murtaa'u odeeffannoon kominikeeshinii aanaa Waacilee irraa argame ni mul'isa. Eertiraanonni Itoophiyaa jiran hidhaa fi rakkinni itti cimuudha kan dhaga'ame. Eertiraanonni Itoophiyaa keessaa keessumaa Finfinnee jiran hidhaan jumlaan irratti gaggeeffamaa jiraachuu Eertiraanonni Finfinnee jiraatan BBC'n afaan Tigiriinyaa natti himeera jechuun baaseera. Baqattoota sababoota garaagaraatiin Eertiraa irraa godaanan akka jedhanitti yaaddoon jireenya isaanii qoruu isaan mudachaa akka jiru himuun dhaabbata biyyoota gamtoomanitti komishiniin dhimma baqattootaa dhimma isaaniif xiyyeeffannoo akka kennuuf gaafataniiru. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti komishiniin dhimmoota baqattootaa baqattoonni Eertiraa hidhamaa jiraachuu ilaalchisuun odeeffannoo akka qabuu fi karaa ejeensii baqattootaa fi warra baqannaa irraa deebi'anii Itoophiyaa akka furamu gaafachuu isaa ibseera. Hidhaan ibsame kun magaalaa Finfinnee bakkeewwan adda addaatti kan mudate yoo ta'u isaan keessaa hagi xiqqoon yoo hiikaman kanneen biroo garuu ammallee hidhamanii akka jiranidha komishiniin baqattoota jaarmiyaa mootummoota gamtoomanii kan baase. Haalli waraana Eertiraa fi Itoophiyaa gidduu waggaa 20 ture waggaa 6 dura nagaan kan furame ta'us erga yeroo dhiyoo asiitii hariiroon biyyoota lamaanii deebi'ee qabbanaadha kan dhufe. Eertiraanota magaalaa Finfinnee fi kutaalee Itoophiyaa garaagaraa keessa jiraatan irratti hidhaa fi rakkoo waan qaqqabeef komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa hidhaan baqattoota Eertiraa akka dhaabbatuuf gaafataa tureera. Mootummaan Itoophiyaa kanaan dura namoota gochoowwan seeraa alaa irratti bobba'an irratti tarkaanfii nan fudhadha jechuun ibsuun kan yaadatamu yoo ta'u tarii hidhaan amma mudate kunis sababa kanaan wal qabatedha jechuun namoonni yaada isaanii kennaa jiru. Yeroo ammaa kanatti baqattoonni Eertiraa hedduun Itoophiyaa keessa kan jiran yoo ta'u tokko tokko dhaabbata biyyoota gamtoomanitti komishinii dhimma baqattootaan galmaanii sanada kan qaban yoo ta'an kanneen biroo ammoo rakkoo Sudaan keessa jiru baqachuun gara Itoophiyaa kan dhufanis jiru. Jubaland loltoonni Somaaliyaa guyyaa 15 keessatti akka narraa ba'an jechuun akeekkachiifte. Pirezidaantiin Jubaland Ahmed Madobe loltoonni Somaaliyaa guyyaa 15 keessatti Jubaland gadhiisanii hin ba'an taanaan tarkaanfii cimaa akka fudhattuudha kan isaan ibsan. Ahmed Madobe haasaa masjiida Kismaayootti argamutti taasiseen loltoonni Somaaliyaa iddoo qarqara Keeniyaatti argamtu Raas Kaamboonii jedhamtu keessa buufatanii jiraachuu eeruun guyyaa 15 keessatti gadhiisanii akka bahan akeekkachiiseera. Guyyaa 15 keessatti bahan yoo ta'e gatii kaffalu jechuun pirezidaantichi himeera. Bulchiinsi Somaaliyaa Jubilaandii fi mootummaa federaalaa gidduutti wal dhibdeen cimaa dhufeera. Jubilaand hariiroo mootummaa federaalaa waliin kan qabdu adda kutuus ibsiteetti. Raas Kaambooniin iddoo daangaa Keeniyaatti argamtuu fi aleellaa Alshabaab irratti gaggeeffamuuf kan mijattudha. Alshabaab daldaltoota kaameeraa galchan aleelaa jira.
ashuuraas mootummaaf osoo hin taane akka isaaf kaffalan ajajeera. Daldaltoonni Somaaliyaa keessaa mootummaa fi Alshabaabiin rakkoo hamtuu keessa galleerra jechaa jiru. Mootummaan Pireezidaant Hassan Sheikh Mohammadiin hoogganamu daldaltoonni Somaaliyaa bakka daldala isaaniitti kaameeraa tikaa CCTV akka galchan kan dirqisiisu seera kan baasee bara 2023 keessa ture. Seerri suni hojiirra akka ooluuf jalqaba kan dirqisiifaman daldaltoota Moqaadishoo keessaati. Akka mootummaan jedhutti kaameeraa galchuun kan barbaachise wayita Alshabaab balaa geessisuuf jedhu achirraan arguufidha. Inni immoo daldalaan yookaan sooressi biyyattii tokko tasa kaameeraa akka hin galchine jechuun akeekkachiisee baaseera. Warri ajaja mootummaa fudhatanii kaameeraa galfatan amma Alshabaabiin adamsanii haleelamaa jiru. Daldaltoonni Moqaadishoo keessaa mootummaaf osoo hin taane isaaf ashuuraa galii akka baasan illee dirqisiifamaa jiru. Onkoloolessa 29 bara 2024 magaalaa Moqaadishoo keessa bakka gabaa Yaaqshihidii Haliwaa jedhamutti hidhattoonni Alshabaab daldaltoota haleelanii ture. Warri kaameeraa CCTV galfatanii turan haleellaa sodaatanii buqqisaniiru. Baruma onkoloolessa tokko haga sadaasa 22tti achitti gooliin ka'ee namoonni nagaa 22 madaaniiru. Gocha sana keessaa harki 39 kan ta'u warra kaameeraa galfatanii irratti Alshabaabtu raawwate. Kanaaf daldaltoonni sooressoonni Moqaadishoo keessaa mootummaa fi Alshabaabiin rakkachaa jiraachuu isaanii kan gabaase Gaarawee onlaayinidha. Ugandaan warshaa boba'aa calaluu ijaarrachuuf jira jechaa jirti. Kaampaalaan biyya ishee keessa boba'aa ba'u ittiin calaluuf oola kan jettu warshaa tokko ijaaruuf akka jirtu beeksifteetti. Biyyattiin warshaa sana ittiin ijaaruuf dhaabbilee addunyaa fi biyyoota liqeessan doolaara biiliyoona 4 gaafattee deebii qajeelaa irraa dhabnaan xiiqii keessa galteetti. Liqii na dhorkattanis baasuma kiyyaatiin ijaara malee dhiisu jechuun hojicha eegaluuf akka jiru mootummaan beeksiseera. Warshaan ijaaramuuf yaadame suni boba'aa lafa keessaa qotamu guyyaatti baarmela 60,000 calalee gabaaf qopheessuu kan danda'udha. Warshaa sana mootummaa Yugaandaa wajjin ta'ee kan ijaaruuf tole jedheeru dhaabbata Emireetota Araba Gamtoomanii kan maqaansaa Alpha MBM jedhamudha. Boba'aa calalamu sana gabaa addunyaatiif baasuuf kan yaadameeru karaa buufata doonii Tanzaaniyaatiinidha. Kanaaf ammoo ujummoon boba'aan calalamee keessa dabree Tanzaaniyaa ga'u lafa jala ijaaruuf mootummaan baasii doolaara biiliyoona 5 qabateera. Ujummoon Yugaandaa irraa ka'ee haga doonii Tanzaaniyaatti lafa jala qotamee galuuf jiru kuni naannoo kan faallessuu fi sirna lubbuu qabeeyyii lafarraa lafa jalaa fi bishaan keessaa ni balleessa jechuudhaanidha. Warri liqii kennan kan didaniifi. Awustiraaliyaatti hojjetaan kunuunsa daa'immanii irratti bobba'e tokko shamarran 60 ol gudeedee hidhaa umrii guutuun adabame. Awustiraaliyaatti hojjetaa wiirtuu kunuunsa daa'immanii kan turee fi daa'imman gudeeduun nama hamaa jedhamuun kan maqaan mogga'ee fi namni kun ijoollee durbaa 70 siiqan gudeeduu fi miidhaa saalaa irratti raawwachuu manni murtii biyyattii himeera. Namni umriin isaa waggaa 47 ta'ee fi maqaan isaa Ashley Paul Griffith jedhamu bara 2003 hanga bara 2022tti wiirtuuwwan kunuunsa daa'imman Awustiraaliyaa kutaa bulchiinsa Queensland fi Xaaliyaan keessatti yakkoota 307 raawwachuusaa amaneera. Daa'imman namni kun gudeede ammoo umriin isaanii waggaa 1 hanga waggaa 7ti. Abbaan seeraa biyyattii dhimma kana ilaalee Paul Smith sadarkaa fi haalli yakka kana fokkisaa fi jibbisiisaa jechuun ibsaniiru. Griffiths kutaa New South Wales keessatti daa'imman lakkoofsa isaanii sirriitti hin beekamne irratti miidhaa saalaa raawwateera. Jimaata kaleessaa mana murtii Beeribiinitti kan argamu irratti kan dhiyaate Griffiths miira daa'imman irratti fedhii saalqunnamtii qabaachuu akka qabu mana murtichaaf kan ibse yoo ta'u, irra deebiin carraan yakki kun raawwatamuu akka danda'u yaaddoo guddaa waan jiruuf jecha abbaan seeraa Paul Smith oliyyannoo tokko malee yoo xiqqaate waggaa 27f hidhaa cimaa keessa akka turuuf murteesseera. Griffiths yeroo jalqabaatiif bara 2022 poolisii Awustiraaliyaatiin to'atame kan ture yoo ta'u, waggaa tokkoon booda immoo daa'imman 1,600 irratti miidhaa saalaa geessiseera jechuun himatameera. Kanneen keessaa garuu garri caalaan kufaa ta'aniiru. Namni kun miidhaa kana raawwachuu isaatiin alattis suur-sagaleewwan waraabuun marsariitii irratti dhoksaadhaan suuraawwan maxxansee fi viidiyoowwan adda addaa kaa'eera. Suuraa waraabame irratti fuulli isaa akka mul'anne taasisee sabaa himaa adda addaa irratti namoota miidhaman sana miidiyaalee hawaasaa irratti maxxanseera.
Namni kun himannaa gudeeddii 28 daa'imman 200 ta'an irratti ammoo miidhaa geessuun akkasumas yakka daa'immanii fedhii saalaaf goyyomsuu irratti hirmaachuudhaan manni murtii biyyattii irra deebi'ee ilaaluudhaan umurii guutuudhaan akka adabamu murteesseera. Daawwattoota keenyaa oduu guyyaa har'aaf jenne kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.